Wir haben noch extra technisches Problem gehabt, glaube ich, jetzt auch wieder. Wir entschuldigen auch wieder noch. Die nächste Gastsprecherin ist Frau Treffer oder Claudia Treffer. Herzlich laden, bitte zu den Gästen sprechen. Ja, liebe Gäste, lieber Mahmoud, lieber Shagar, liebe Schauspieler, die alle bei dem Film mitgewirkt haben, gedreht haben, geschnitten haben, sich um alles gekümmert und alles organisiert haben. Dankeschön, dass wir, auch die Martina und ich, heute da sein können, im Landkreis Eichstätt mit einem interkulturellen, internationalen Projekt. Change Yourself to Change the World. Der Auftakt dazu war eine internationale Jugendbegegnung mit 8 Ländern, aber insgesamt waren wir dann 12 Nationen. Diese jungen Menschen haben dann eben das Projekt Change Yourself to Change the World ins Leben gerufen. Also was müssen wir bei uns selber verändern, damit wir die Welt positiv verändern können, damit wir die Welt besser machen können. Das war so die Idee des Projektes. Viele junge Menschen aus den allerunterschiedlichsten Ländern dabei, also Afghanistan, Syrien, Äthiopien, die Oromo waren natürlich stark vertreten, noch ganz viele andere Länder. Und was es das bewiesen hat, war, dass es eben tatsächlich auch möglich ist, friedlich zusammenzuleben. Und was ich dabei gelernt habe die letzten Jahre, war eben, dass es, und wofür ich dankbar bin eigentlich tatsächlich, ich bin dankbar dafür, dass ich so viele unterschiedliche junge Menschen kennenlernen durfte und dass ich so viel lernen durfte von diesen Menschen. Und wie wichtig es ist, dass wir uns alle kennengelernt haben, weil wir alle voneinander auch etwas anderes gelernt haben. Also jeder hat von der Kultur des anderen irgendetwas sehr Wertvolles gelernt und mitgenommen. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Ein ganz großer Film und es hat ganz lange gedauert, 2 Jahre arbeiten Mahmoud und die Jungs und Mädels um ihn herum an dem Film. Und wir haben also versucht, wir als kommunale Jugendarbeit im Landkreis Eichstätt haben versucht, sie dabei einfach zu unterstützen, vor allem eigentlich aber also aus organisatorischer Sicht oder auch monetär. Wir haben also für das Projekt gibt es auch Fördermittel vom Bayerischen Jugendring. Und was ich bisher gesehen habe, hat mich einfach immer wahnsinnig beeindruckt. Und was mich vor allem beeindruckt hat, ist wirklich, also vor allem Mahmouds Kreativität und Ausdauer. Er hat so viel Herzblut und Leidenschaft in diesen Film gelegt. Das ist wirklich bewundernswert. Danke, Mahmoud, dafür. Dankeschön. Vielen Dank. Frau Treffer jechuun filmii Godaannisa Godaansaa keessatti nama gamoo guddaa taphateedha. Haamilee guddaa raayina isinii argama. Kanatti aansuudhaan Aadde Fatihaa Awwal haasawa gabaabaa tokko as waltajjii irratti nuuf dhiyeessuuf deemu. Mee haamileedhaan simadhaa. Aadde Fatihaa jechuun derii jirtan haamileedhaan. Filmii Godaannisa keessaa Godaansaa keessatti simadhaa tokko gara waltajjii. Nama filmii kana keessatti gahee guddaa qabudha. Egaa isaanis as keessatti ni agartu filmii kana keessatti jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga idan isin gahee dura ashama akkam ooltan. Filmii Godaannisa Godaannisa xiqqoon ulfaata. Waan ajaa'ibaati. Mahmoud gaaffii naaf dhiyeessee Fatihaa filmii kana keessa nuuf hojjedhi naan jedhee hin dideen ani dura. Maaliifi ana nama filmii taalentii qabullee miti dandeettiillee hin qabu.
kanaaf waan hunda waan feetan isin gargaara bakka fiilmii ammoo lakkii jennaan lakki baay'ee iziidha afaanuma hiikuudha naan jedhee keessan agarsiin arguuf deemtan. Wanni har'aan dubbachuu barbaadu xiqqoo waa'ee aartii irraa aartii jechuun fiilmii Oromoo keessaahu. Fiilmii jechuun aartiidha. Aartiin ammoo shaama ofii bobeettee ofii baqaa ofii du'aa ka biraatiif ibsitu jechuudha. Aartii jechuun ammoo daawwiteedha. Daawwitee akkasuma fuula keenya ittiin arginu sun tahin daawwitee hamaa fi gaarii ittiin argan. Daawwitee gaddaa fi gammachuu ittiin argan. Daawwitee biyya ofiitii fi baqatummaa itti argan. Waan afaaniin dubbachuu hin dandeenye ittiin garsiisan. Gadda ofii, gammachuu ofii, fayyaa fi dhukkubaallee waan hundaa waan ittiin argan jechuudha. Wanni ani gabaabatti dubbachuu barbaadu aadaa Oromoon aadaa fiilmii fi tiyaatirii ilaaluu hin qabdu. Aadaa akkasii hin qabnu. Dargaggoon amma jirtullee fiilmii isaan ilaalan fiilmii yeroo takka takka Habashaati yookaan immoo fiilmii Faranjiiti malee fiilmii Oromoo xiqqoo hin beekatu fittu jiramu yookaan jabaannamu hin beekamu hedduu ilaaluu fedhiin hin jirtu aadaallee hin godhanne. Kana jechuun ammoo aartii Oromoo baay'ee laaffisa ni ajjeesa jechuudha. Aartistoonni maallaqa hedduu yeroo hedduu itti fixanii jiruu itti dhabanii hojjetanii sila ummanni fiilmii ilaalan sila isaaniif jiru ta'uu fi irra ture nuti jechuudha. Garuu aadaan godhanii fuulduraaf aadaa ta'a jedhee abdiin qaba. Kara biraatiinis biyyattillee kara hundaan hogguu ilaallu aartiin Oromoo hedduu guyyaa takka ilaalamee guyyaa lama ilaalamee achi booda irraanfatama jechuudha. Dhuguma hin gargaaranii ammoo marti akka gargaaranii waan dhaabanii miti. Fiilmiin Oromoo waan deemuu qabu, waan jajjabeeffamuu qabu. Kanaaf haa jajjabeessinu aadaa haa godhannu jedha. Kanuma akkasitti isiniif gabaabsa. Guyyaa gaarii aadaa haa godhannu isin jedha nagaatti. Aadifachaa baay'ee nu galatoomfadha. Mee kabajaadhaan gara waltajjiitti nu fafeera. Hammi gamti. Haaluma sagantaa kennaatiin kanatti aansuudhaan barreessaa fi daayireektara fiilmii Godaannisa Godaansaa dargaggeessi Mahmud Hassan gara waltajjiitti haasawaa waa'ee fiilmii afaan Oromoo Godaannisa. Wow, 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 wow. Oh, yeah, 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 yeah. Ashama kabajamtoota keessummoota keenya waamicha keenya kabajaa hawwattanii asitti argamtan abbootii amantaa maanguddoo qeerroo fi qarree ilmaan biyyaa kan jireenya baqattummaa biyya alaa keessatti waliin nu fide hunduma keessanii galanni koo olaanaadha. Egaa fiilmii Godaannisa Godaansaa yookiin Nurenberg waqtii jiru kana hojjechuuf haalli jireenyaa nu mijatee osoo hin ta'in rakkoo waggoottan dheeraaf ilmaan Oromoo irra gahaa turuun wal qabatee uummata addunyaa kanaaf ibsuuf waan dirqamneef akkasumas biyya keenya irraa kan godaanneef biyya keenya jibbinee yookiin immoo biyya qabaachuu dhabnee osoo hin ta'in sababa rakkoo garagaraatiif biyya keenyaa fi maatii keenya jaalannu akka dhisnee irraa godaannu hireen jireenyaa akka nu dirqisiise namoota waliin jiraannuutiif ifis ibsuudhaaf. Nutis ilma namaati waan taaneef aadaa fi seenaa keenya jaras barsiifnee biyya kamirraallee yoo dhufne eenyullee yoo taane pilaaneta inni tokko irra waliin jiraanna waan taaneef wal dandeenyee waliin jiraachuun akka danda'amu itti mul'isuudhaaf. Akkasumas fiilmii Godaannisa Godaansaa kanarratti afaan keenya yeroo dheeraaf sirnoota gabroonfataadhaan hacuucamaa ture afaan biyyoota birootiin wal faana akka tarree qabatuuf shoora olaanaa kan qabu ta'uu isaan beekamaadha. Namoonni fiilmii Godaannisa Godaansaa kana hojii isaa akka galma gahuuf halkaniif guyyaa dadhabnee otoo hin jedhin na waliin dadhabbaa turtan kanneen bakka handoongooti dogongora koonaaf sirreessaa hanga dhumaatti abdii otoo hin murin na
nagargaaraa turtan hiriyoottan koo taatota fiilmii godaannisa godaansaa hunduma keessan maqaa keessan tokko tokkoon kaasee galateeffachuuf yeroo waan naaf hin fayyadneef galanni keessan guddaadha. Galatoomaa jedha. namoonni hojii teeknikaa fi kaameraatiin gargaaraa turtan waloo shaggaa baadiyyaa fi Daawid Lawmayaa galanni keessan guddaadha. akkasuma kanneen hojii kanarratti deeggarsa mallaqaa fi wantoota garaagaraatiin gargaaraa turtan dhaabbata kooyaa Laandara Samtaa Shteet itti gaafatamtoota kooyaa Aadde Tireefaa Firaaburgaa baay'ee galateeffachuu barbaada. itti aansuudhaan abbaa qeerroo biyya Jaarman obbo Abdii Qaadii Abbaa Jabal, Dr. Sufiyaan, Aadde Fatiyaa Awwal, obbo Moosisaa Asaffaa hedduun galateeffachuu barbaada. dabalataanis qophiin irraa kun akkanatti akka miidhaguuf namoonni na cinaa dhaabattan Hermaan Fiilink, Aadde Leensaa Bulii, Aadde Haliimaa Muhammad, Aadde Makkiyaa, dargaggoo Abdulafiz Muhammadii fi koree qindeessituu qophii eebba fiilmii godaannisa godaansaa galatoomaa jechuun barbaadu. Artistoota keenya gamtaa olaanaa Mubaarak Abbaa Guddii, Gammachiis Kadir baay'ee isin galateeffadha. akkasumas gaggeessitoota waltajjii dargaggoo Saaddoo Abdul fi Haydar Saadiq hedduu naaf galatoomaa. dabalataanis namoonni sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti hirkicha nuuf ta'uudhaan hojiin kun akka uummata keenya bira ga'uuf nu gargaaraa turtan keessaa Sa'iid Ismaa'il, Maammunaa Aboo, Abdii Xayyibii fi kanneen biraas hedduu naaf galatoomaa. My name is Mahmoud Hassan. Vielen Dank für eure reichliche Erscheinung und dass ihr eine große Interesse an unserem Film zeigt. Ganz besonders möchte ich mich herzlich an Frau Treffer und Frau Burger bedanken. Hiermit möchte ich mich herzlich an die Koya Eichstätt, die mir in meinem Projekt geholfen hat, herzlich bedanken. Denn ohne ihre medialen als auch finanzielle Unterstützung hätte ich dies nicht vollbringen können. Mein Dank geht besonders raus an die Schauspieler, die mir treu an der Seite gestanden waren. Vor allem an die Mitwirkenden, die mir ermöglicht haben. Großer Dank an unseren Techniker David Lawmayaa und Shagga Badia. Ibsa Nasser und Arnold Bisprecht. Großer Dank an unsere Schauspieler, großer Dank an unsere Statisten, großer Dank geht zuletzt an den deutschen Staat. Egaa kabajamtoota keessummoota keenyaa isa argamtan eebba fiilmii kana obbo Suleyman Usmaan, Aadde Fatiyaa Awwal, Firaawu Tureeffaa sagantaa kana akka nuuf bantan fiilmii kana akka nuuf eebbistan kabajaan isin affeeree jira. Galatooma. Egaa namoonni maqaa
ሰው ቅኔ